Ashama hordoftoota maatii chaanaalii King Caalaa keessan akkam fayyaa keessan baga fayyaa keessan taatan piraanki bareedaa tokko qabannee dhufee jirra. Piraankiin kunis maal seetani ani barattoota asiiti jennaan fakkeenyaaf nama karaa deeman jechuudha. Nuuf barattoota asiiti. Ani jaalallee koo sarpiraayiz gochuun barbaada. Sarpiraayizii kana immoo isheen kan barbaadde nama biraarraan akkana kenniif naan jettee turte. Kanaafuu itti naa kennaan jedhaani namni sun immoo intala ishee bira qabatee dhufe jechuudha waan kana. isheen ana dhiistee akka waan isaanin isheetti kennanii wayiitti isaanumatti maramti isaanin sin jaalladha jettiin jechuudha. Prank bareedaa akka ta'u hawwii qabna. Jalqaba garuu namoonni amma kalatti chaanaalii keenyaatti dhuftan chaanaaliin kun King Caalaadha. Chaanaalii kana faaraa taanaan subscribe like share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkuma yeroo darbe pranki yeroo darbe irratti baay'ee nu jajjabeessanii tuundi keessan galatooma isiniin jenna. Kallattumaa mee viidiyoo qabanneetti isinaa oofnu. Bye. Nagaadha. Maaseet barataa asitti beekan ani barataa asii fayyaan baradha. Nama fikranyaan qaba jaalalleen qaba. Jaalalleen kiyyas as jirti beekan. Jaalalleen san sarpiraayiz gochuun barbaada. Sarpiraayizii amma fakkeenyaaf maaliin godhaseeti namarraan itti kenna. Ishiin amma asii ijoollee sooraabaa jirti miti. Ishiin garuu hin beektu. Sarpiraayizuma kana eeggachaa jirti ishiin. Yeroo baay'ee fiilmii ilaalti. Fiilmii sana irraa ilaalte namarraan itti kenni sarpiraayizii naan jette beekan. As keessa mobaayilii jira. Kun immoo ababaadha. Itti naa kennuu hin dandeessu. Ara kon qabu kinoo si achi intala addatis. Callisee matti kenni tamaa wanti biraa wanti gootu hin jiru. Arvannaate amma muudinatti qabatee muudinatti qabatee ka muudinatti qabatee kun jettee matti kennitee dabala amma dhugaa namallee na laalchisini muudinatti qabatee dhugaan siin jedhu callistee matti kennita bakka isa sitti kennee jetta ishiin hin beektu akkana sitti kennaa jiru si agarti garuu meeti rakkoon qabu homaa wanti ittaasoftu hin jirtu wanti ati ittaasoftu hin jirtu maali wanti naan jedhi kan Fakat mureera. toli naan jedhi please Dhuguma xumureera. miti xumuraa miti dhaqee akkasumatti itti kennita akka jechuun akka naa yaadi kaatu akka ilma dhiiraa tokkotti naa yaadi ta'u amma please qabi qaama Abba xumureera. hara qabi naman jora keenya nagartu fayyaadha akkamni mee waan tokko akka naa goota hin barbaade qoyi Maali? waan tokko akka naa goota hin barbaade maal siitan as barannaa beektanii fayyaa barannaa siitu jaalallee kan koo jaalalleen kan koo immoo as teessi ishiidhaa sarpiraayizii gochuun barbaade beektanii wanta kana akka itti kan barbaade namaan akka kennamuu barbaade as keessa moobaayilii aayifoonii jira ishee kana ababaa kana wajjin jechuudha ishee kana itti naa kennita. Maali? Ishii kennuu. Jechi keetiin hanga. Callistee maa dhayitee akkasitti kennu isheedha jechuudha. Sarpiraayizii naa gootan jechuudha. Isa sitti kennu jettee sarpiraayizii naa gootan. Andi? Jechuun isaan na argee jettee ishiin hin beekti beektaa akkanaan wantu kennaafi jiru hin beekti jedhe. Haasha qabbalachiis. Itti qabbalaali. Andi inni noo. Naggar kootaa itti meera jalqaba itti meera beekee mani bakka arganii ishiin hin beektu akka ishiin waraabamaa jirtu hin beektu. Callistee matti naaf beekeera isaan maa agarteera isa dinjettee ishiin hin beektu akka isaa waraabamaa jira garuu callistee matti kennita deemte. Haa raas lamna fito. Ichi giralu raas. Hin beekti akkanani wantoota beekta akkanani namni biraatti naa kenni nama biraa irraa natti kenni jettee teessee. Arai kabdalli. Maan ulfaatu wanta tokko ulfaatu dinjettee madhayitee akkasitti kenni. Andi? Kinoo si eegaarti si beekti akkanani sitti ergaa jiru hin beekti. Ara kon ka boode daqiima akkasitti naa kennita. Ara itti kenni ara hin dabbara dhugaa ishee mina qaqqabsiisu amma silaalaa jirtu waan ta'eef dhaqxeema isheetti kennita ishee tala caammaa adii sana agarte. Caammaa adii qabaa feetee? Dhaqxeema akkasitti itti naa kennita. Kanuma ta'uu eeggatu? Akkasitti mobaayila keessa jira as keessa. As keessa? Kenapa sih? Kenapa? Kenal, mana tiga minit? Futemu rasa? Anda mama tu kau dah kamu. Bocor dong deh. Berampar baru, isi kan berampar baru. Anak boleh? Aku mau kamu sana kamu. Kalau kena awal je. Ya, aku mau kamu sana be.
Kenna makan rafute, sambo dah macam ni sih. Ay, kasam berbaru anu. Kamu kena oya. Laki. Sudah sih. Laki kamu. Kamu kena Kalau oya. makan juga aku kau. Mithai, kamu kena oya. Jadi, kalau orang sangat sonta ni kamu kena oya sih. Kamu kena. Laki kamu rafute. Kan kem jai. Kan kem yang berbaru mana ni belum. Laki. Ana belum cek juga. Ana belum kamu kem berbaru. Kamu mal be, ini kau nak betul rafute. Kamu sahaja. Marah kong kau juga. Kong kau. Rakawat rafute. Kong kau. Kong kau. Sejallatu dia. Sejallatu ante, senu sejallatu tu at bijin kata. Asing dia itu. Ishi seperti dia entah kali. Kana. Bakal. Garam nak kira. Muri mesti jatuh. Ini jatuh ya. Lagi film aja cahaya. Film aja candurai. Jadi, bakal kena makan awal ni. Jadi bakal kena makan awal kan sahaja jadi malah. Malah sebab itu gua pun benda. Juga aku benda. Nah, bakal kena kemakuan itu sih nak kena dia frade. Nasi, Frank kita. Frank kita tu le Frank kita udah fikir tu sih. Galat हो Fayyaa akkam isin barbaade barataa asitti beektani barataa fayyaan barataa irraa beekatan na jaalalleen qabas jaalalleen kiyya sun immoo ishee achi caamaa adii qabdu kana ishee yeroo baay'ee fiilmi ilaalti fiilmi waan faranjii waan akkas akkas sarpiraaziin gochuu barbaade sarpiraaziin kiyya immoo moobaalii keessa jiraas keessaa kun immoo abbabaadha jechuudha jaalala kan ka'u ibsuudhaaf isa sana immoo namarraa naa kenni jettee beektani taasisaan amma ishee sana naa kennuu dandeessani immoo naa kennuu dandeessani Namarraa naa kenni siin jettee maalaaf barbaadanii jechuun isheen amma yeroo baay'ee waan akkas akkasii waan fiilmii akkas akkasii kana waan laaltuufi sarpiraayizii sana akka namarraa naa kenni jettee ishee sana immoo akka itti naa kennitan hin barbaade jechuun dhaqxanii hin beekti akka nan isinitti kennaa jiru amma hin beekti garuu namarraa naa fudhachuu barbaadde isa sana itti naa kennuu hin dandeessanii? Ay bargeta yaa'u Dhimmi kun beewaa ta'e osoo amma kanaan dura wanta akkanaa kana kan beeknu ta'e isheen ittiin rakkoon qabu tokko rakkoon qabu hin jettanii ma isheen dhaqxanii itti naa kennisan akkasumatti Uma wanti ulfaatu hin jiru? Ay wanti ulfaatu hin jiru bargeta gar hagam tokko wanti kun dhugaa akka ta'e beekuudhaaf goshii rakkina Aha isheen sirraan fudhuu didduu waan akkasii sana miti ofee fuudhuu baatte bardeebisuu hin danda'amti garuu wantichi kun jechuun jecha ati nun jette yookaan wanti nuti himte kun hangam dhugaadha lakki dhugaadha soba maal na argaa jirti miti calleeytanii moo isheen dhiisanii malee jechuudha fakkeenyaaf nuu kanatti kennina simmoo akka ittiin kennine maaltu si daangessa isheen akka barbaaddeeti malee immoo wal jaallanna namarraa naa kennettee barbaaddeeti malee nama lamaan keessaa tokko namni tokko itti naa kenna Ay bargeta akkasumatti itti dhaqxee kennita maal hin ulfaatamu? Ay bargeta siif salphaa ta'uu danda'a garuu wanti ulfaatu hin jira jechuun wanti sammuu keenya keessatti gaafuu ta'e baay'eetu jira bargeta wanta akkanaa kana jechuun naatis dhiiraan dhiira wanta akkanaa kana kan qabnu jechuun jaalallee nama dhabee hin jiru bargeta garuu wanti kun anaaf haarawaa akkan namarraan akkas Rakkoon qabu isheen na beekti waan ta'e wal lama wal beekna jechuun yeroo baay'ee wanti kun kan ta'u haala kootiin an akkasitti ofii kooti daarektiidhaan naqee kennu isheenis yoo barbaade daarektiidhaan naa kennu wanti akkas wanta akkanaa barbaachisu baay'ee waan jiru natti fakkaata indoom kun sarpiraasii waan ta'eef gama keetiin osoo itti kennite baay'ee bareeda isheen akkas naan jettee turte kana hundaafuu isinitti hin tolu calleessanii matuutti naa kennitanii garuu sin rakkisu waan nuti hin tolleef bargeta filaagota achiin adilamu jechuun fedhii keenyaa miti kana kennu siif gaarii ta'uu danda'a Ara muudii natti qabatina ay muudii sirratti qabuuf miti isa dhugaatu waan ta'eef saniif ay jechuun gaafa rakkoon qabu Nagaa miti akkamii fayyaadha waan tokko akka nagaa barbaachuu barbaade barataa asiiti beektan barataa fayyaati achi booda asii wanti jaalalleen qabaan jaalalleen qabas jechuudha jaalallee sun sadaffaarra kan jirtu caammaa adii sana
ishee sana sarpiraayiza kana gootuun barbaade amma nama irraa naa kennite sitoota as keessa moobaayilii jira as keessa immoo kana ababaa kana jechuudha dhaqxee itti naa kennita umaara koon qabu wanta koo dhaqxee akkasumatti isa sitti kenne bichaata miti kaakaa amma muudinatti qabatee jechuun akka ilma dhiiraa tokkotti yaadda umaan ulfaa wanta koo ulfaa anis miti kaa akka ilma dhiiraa tokkotti yaadda akka Keenyoon danda'u. umaara koon qabu ishiin hin beekti Egaa hordoftoota keenya viidiyoon qabannee dhufne kana fakkaata. Viidiyoo keenya irratti garuu hanga yaanne hin hojjenne namni Firaankii kana baay'ee hin beeku waan ta'eef sanaaf na fakkaate. Hundaafuu viidiyoo babbareedaa viidiyoo kana caala namatti tolu qabannee dhufna miti. Eeyyee. Qabannee nagaan Nagaan turaa isin jaalannaa isin kabajnaa. Bye bye.